dhugaa rabbii dubbatuudhaaf maaltu jakiyya durana dhufe aniin kun biyya ambaa jira osoo nani waa tokko ta'e illee aniin hin boqodha duraan dursee ummaa kiyya karaa eegdu jechuudha. Ittaan seemmoo daa'ima kiyya dhugaa. Assalaamu alaykum jirtu hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa ashamaa harka fuunee hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa yeroo baay'eellee ijoolleen hedduun na komattanii maaliif assalaamu alaykum hin jennee naan jettanii assalaamu alaykumis jedhu ashamaas narra laalinaa isiniin jedha. Yeroo baay'ee waan kana fayyadamuuf mana baratee fi asumaanis jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu. Hordoftota kiyyaa akkuma beekamu gaafan ani dhiphina keessa ture gaafan ani dhukkubsataa ture gaafan ani waa hedduu keessa ture sana naaf dhiphachaa turtanii duraan dursee harmee kiyyaa galateeffachuu fedha. Harmeen nama kamiitu inuma cinqamti garuu gaafa ilmoon argatiin immoo namni kuni waan haadhaallee hedduu baratuu hin danda'u garummoo haadha namni jibbus hin jiru. Haati kunis immoo daa'imuma xiqqishuu kana isin gootii jechuudha. Haati nama kamiitu ani haadha kiyyaaf akka ijoollee yookiin akka xiqqishuuti haati kiyya baay'ee naaf cinqamaa turanii jechuudha biyyarraa. Mucayyoon kiyya akkamtaati biyya ambaa jirti. Ogguun nyaadheeyyuu akkas nagaan jiraataa jiru waan nyaadhu yookiin immoo waan dhugu itti hin fakkaatu ture haadha kanatti. Deddeebisanii maallaqaan naaf bilbilaa turanii cinqamanii jechuudha haati kiyya. Kanaafiyyuu haati jechuun hedduu ulfaata waa'ee haadha ibsuun ananatti ulfaata jechuudha. Akkuma beekamu hundi keessanuu ijoolleen haadha taatan ni beektu ta'a waan haadha jechuudha. Dhiifama naaf godhaa garuu hordoftota kiyyaan waan haadha kana baay'ee qaaquu hin danda'u. Namni kamuu namni haadha jibbullee hin jiru. Kanaafiyyuu haadha kiyyaa hedduu galateeffatu fedha. Obboleeyyan kiyyallee hundumayyuu kan gaafa sana naaf dhiphataa turanii jechuudha. Maallaqa xiqqoo hin baasanii biyyarraa yaaddoodhaan naaf bilbilaa turanii. Aniin da'um yeroo baay'ee irratti hin kaasu ture. Obboleettiin kiyyallee obboleessi kiyyallee hundi isaaniitu naaf dhiphatanii naaf bilbilaa turanii jechuudha. Haadha kiyyas obboleeyyan kiyyas hunda isaanii hin kabajaniin jaaladha. Ijoollee naannoo kiyyaas ijoollee naannoo kiyyaas hin taane ummata kiyyaa hundaayyuu jechuudha. Ummata Oromoo taatan hunda keessanuu hedduun isin galateeffadha. Ijoolleen hedduu Dubaay irraa Suudi Arabiyaa irraa anatti illee bilbilanii ani bilbila kaasuu waan hin dandeenyeef karaa toora WhatsApp illee sagalee naa ergaa turanii dhugaa rabbi ijoolleen hedduuni. Ijoollee kana hidhee maqaa dha'uu hin danda'u hunda keessanuu walumaa galatti isin galateeffachuu fedha jechuudha. Maaliif yoo jettanii ulfarraa agammaatti namoonni na wajjin dhaabbattanii namoonni viidiyoo kiyya laaltanii na jajjabeessaa turtan hunda keessanuu galata guddaan isiniif qabaa jechuudha. Maaliif yoo jettanii obboleeyyan jechuun obboleeyyan dhiigaa miti nuti obboleeyyan rabbiiti obboleeyyan Oromummaatii hundi keenya wal jaalannaa wal kabajnaa gaafa ammeenyatti wal dhiisuu hin qabnu. Kanaafiyyuu obboleeyyan kiyyaa dhugaa isiniin jedha viidiyoo kiyya laaltanii ijoolleen dhiphattanii naaf bilbilaa turtanii akkam taate mucattiin kun jettanii baay'een afaan dhiphachaa turtan ni jirtu. Ijoollee ebeluudha kanadha jedhee hunda keessan addaan baasuu isin fedhu. Maaliif yoo jettan isin hundi anaaf tokko isin hundi anaaf obboleeyyani. Isin hundi immoo anaaf dhugaa rabbii dubbatuudhaaf naaf dhiphataa turtanii. Maaliif yoo jettan aniin kunillee dhugaa rabbii isinitti hima yaa'u xabi'uma kana daha jedhee yaadee ture. Akka rabbiin jedhe malee akka namni kun jedhe hin taane. Operationumaan durallee akkuma beekamu dahee ture ammallee operationuma kana taataniyyuu rabbiin kun nagaadhaan achi isin baasuu waan guddoodha jechuudha obboleeyyan kiyya. Akkuma beekamu ani kutaa operationa sana ogguun seenu dhugaa rabbii isinitti hima hedduu tokko natti dhaga'amee ture. Achi keessa ciiseellee dhugaa imummaan kiyya kana qabatuun hin dadhabe. Gaafa duraa gaafayyuu waa takka waanuma dhalaa kanaa hin beekin akkasiin sodaannee hin dhiphanne. Dhugaa rabbii dubbatuudhaaf maaltu jakiyya durana dhufe. Aniin kun biyya ambaa jira osoo nani waa tokko ta'e illee aniin hin boqodha. Duraan dursee
ummaa kiyya karaa eegdu jechuudha. Itti aansee immoo daa'ima kiyya dhugaa hedduu na kaffa'e dhugaa obboleeyyan kiyya gaafasii jechuudha. Yaani haadhummaan kun ni ulfaata. Ijoollee waa'ee haadhaan argine homaa isinitti fakkaatu dhiisuu danda'a. Haati kiyya hogguu akka haati keenya akka daa'imaatti hogguu nu ilaaltu homaa nutti fakkaatu ta'a. Garuu immoo hogguu waa'ee haadhaa kana argitan hedduu ulfaata jechuudha. Ani dhugaa rabbii isinitti himuudhaaf ofii kiyyaan dhiphanne ture daa'ima kiyya kana akkam ta'a osoo nawwaa tokko ta'e abbaan manaa kiyyallee akkam ta'a. Yaani haati kun abbaa caala haadhatu daa'ima ofii kunuunfata akkuma beekamu. Abbaanis illee daa'ima isaa jibba osoo hin ta'in dubartiin waa hedduu dandeessi bu'aa bahii hedduu dandeessi jechuudha. Uumamuma keenyaan iyyuu nama waa hedduu danda'udha. Nama waan hedduu qooddatuu dandeenyudha. Dubartiin dhiirti yoo hojjetee nuu fide malee tartiiba gochuun maal gochuudhaan dubartuma kanatu irra jabdu. Dubartii hundallee ta'uu baattu dubartii hedduun garuu ilmoo ishiitiif dadhabdi mana ishiitiif dadhabdi dhugaa rabbii isinitti hima obboleeyyan kiyya waan kijiba hin qabne kutaa maliyaa sana hogguun seenuun bakka waan natti mul'ate akkuma isiniin jedhe haadha kiyya. Itti aansee immoo daa'ima kiyya kana sabkee bari jechuudha. Sabkee bariin beeku ijoolleen naannoo yaani ani akka haadha kamiittoo osoo hin taane kunuunsee guddifadhe mucaa kiyyaa yaani ofii kiyya gad of qabee isammoo ol qabee yaani guddifataa jira biyya hambaarrattis ta'uu jechuudha. Humna kiyya waan danda'u hunda godheefi jechuudha. Mucaa kiyyatti handuu kiyya yoo taate homaa miti boqodhee garuu daa'imti kiyya kun akkam ta'a. Homaa miti immoo yoo nanis waa ta'e hiriyoonni koo kuni daa'ima kiyya waa gatanii warra kiyyaan illee gaan abbaan illee akkas ta'a. Bakka waa hedduu fuuldura kiyya dhufe dhugaa rabbii isinitti hima. Namni gaafa duraa sana sodaatee dhiphatee boohaa miti garuu gaafa duraa sana osoo hin ta'in amma lammata kana dhagahame dhugaa rabbii isinitti himuudhaafi. Maliyaa keessa ciisee yaani dugdaa gadi xiqqoo nama hadochu malee kanaa ol numa beekama. Achi keessa ciisee dhugaa imummaan kiyya hedduu gannaqee mataan kiyyallee guyyaa hedduu na dhukkubee guyyaa 4 booda gummanatti galullee mataa kiyya kana ol qabatuu dadhabee hedduu dhukkubsadhee ture. Garuu rabbiin haa galatu kana hunda keessa na dabarsee isinillee du'aayii keessaniin hundi keessanuu akka amantaa keessanii naaf kadhattanii rabbiin asiin nagahee isin fuulduratti illee bahee dubbatuu danda'e. Obboleeyyan kiyyaa hundi keessanuu anarraa galata guddaa qabdu. Namni immoo namarraa homaan argatu rabbirraayyuu jazaan ofii kan argamtu jechuudha. Kanaafiyyuu hunda keessanii fi rabbiin jazaa keessan yaada keessan muraada keessan isiniif haa guutu obboleeyyan kiyya qaalii. Hundi keessan immoo ijoolleen biyya ambaa jirtanis ijoolleen daa'ima qabdanis biyya keessanitti dhiiftanii dhuftan rabbiin nagaan daa'ima keessanitti isin haa galchuun hundi keenya jireenya mo'annee biyya keenya irraa baane. Biyya ambaarratti kan hafne siin jira kan du'ee hafee siin jira kan jiru siin jira. Rabbiin immoo hunda keenya nagaan biyya keenya akka baanetti biyya keenyatti nu haa deebisu. Biyya keenyas nagaan nuuf haa godhu. Lammii keenyas haadha keenyas abbaa keenyas ijoollee keenyas waan qabnu hundatti rabbiin nagaan nuuf haa godhu. Rabbiin nagaan nu haa galchuu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Rabbiin immoo fuullee keessan na fidee fuullee keessan na deebisee immoo nagaan wal nu agarsiise inni nuuf haa galatu isiniin jedha. Asumaanis egaa mucatti kiyyaaf immoo maqaa moggaasaa fi anillee maqaa moggaasee fi jira. Maqaa immoo yeroo biraa isiniif hima. Viidiyoo biroon aga walitti deebinu. Nagaan turaa jiraadhaa horaa bulaa isiniin jedha.